Yoo yaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu har'amee waan tokkoon isiniin jechuu barbaada. Innillee waa'ee faayidaa bishaaniiti. Mana keenya keessa bishaan gaafa jiruu fi bishaan gaafa hin jirre garaagarummaa isaa hundi keenya iyyuu ni beekna. Namni bishaan mana isaa gaafa jiru manni isaa ni qulqullaa'a, wanta xuraa'ee jiru seeraan qulqulleeffata. Wanta hundumaa qodaa garaagaraa haala ajaa'iba ta'een qulqulleeffata. Gaafa bishaan hin jirre garuu meeshaan itti nyaannes, meeshaan nyaata itti qopheessines, wanti hundumtuu daa'imman keenyas wanni hundumtuu balfi akkuma jirutti ta'a jechuudha. Manni keenyallee baay'ee nu jibbisiisa jechuudha gaafa bishaan mana hin jirre. Akkuma kana gaafa bishaan mana keenya jiru manni keenya akkuma baay'ee nutti tolu. Mana keessa akka barbaannetti uffata yoo ta'es uffatallee meeshaa garaagaraallee qodaa garaagaraallee haala salphaadhaan akkuma dhiqachuun miiccachuun nutti tolu bishaan gaafa mana hin jirre immoo wanti hundi nama jibbisiisaa jechuudha. Kanaafuu akkuma bishaan mana keenya keessa gaafa jiru qulqullina keenya salphumatti eeggachuu manni keenyas akka salphaatti waa akkuma nutti tolu san gaafa bishaan illee dhunne bishaan seeraan ka dhunnu yoo ta'e hanga jedhame jechuudha. Namni tokko jiddugalaan bishaan qulqulluu dhuguun baay'ee barbaachisaadha jenna. Bishaan akkuma gaafa mana keenya jiru qulqullina garaagaraa haala garaagaraatiin salphumatti meeshaalee garaagaraa qulqulleessuun uffata keenyallee miiccannu gaafa bishaan gahaa dhunne qaamni keenyallee keessoo isaa haala saniin of qulqulleessaa jechuudha. Kanaafuu bishaan dhuguun akkuma mana keenya keessatti meeshaa garaagaraa salphumatti ittiin dhiqannu, uffata keenya ittiin qulqulleeffannu, qaama keenya ittiin dhiqanneetoo rifreesh taanu, qulqulluu taanu gaafa bishaan dhunnillee keessoon qaama keenyaa tokkoon qaama keenyaa akkasitti of qulqulleessaa jechuudha. Gaafa sanis tokkoon qaama keenyaa bishaan kanaan qulqullaa'ee bifa fincaaniitiin gara alaatti ba'aa jechuudha. Kan gara alaatti dhabamsiifamaa jechuudha. Kanaafuu bishaan dhuguun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedhe. Kanaafuu namni tokko jiddugalaan keessattuu urmiin isaa jiddugaleessa yoo ta'e urmii ol kaa'oo ta'e urmii jiddugaleessaa keessa yoo jiraate namni tokko guyyatti liitira 2 hanga 3 dhuguun ni gorfamaa jechuudha. Kanaafuu bishaan dhugaan isiniin jedha. Bishaan namni dhunne akkuma manni keenya gaafa bishaan hin jirre nama jibbisiisu san qaamni keenyallee tokkoon qaama keenya akkasumatti nama jibbisiisaa jechuudha. Kanaafuu bishaan dhugaa, bishaan malee, bishaan dhuguun faayidaa hedduu qabaa. Yeroo hundallee kana durallee isiniin jechaa turre. Kanaafuu bishaan dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Guddaa galatoomaa. Mee amma immoo xiqqoo komantii lallaallaa. Oromiyaa jiituu mee waan jaarsaa fi jaartii dubbadheedha. Waa'ee jaarsaa fi jaartii maalaa dubbannu? Maal? Sa'aatii kanaan laayivii sababni dhufneef iddoo hojii jirraa jidduudhumaan hojiin ammatti xiqqoo jidduudhaan boqonnaa waan arganneef yeroodhuma boqonnaa arganne kanatti immoo wanta hawaasa keenya fayyadu tokko jidduudhaan mee waan dubbadheen dhufe. Kanaafuu waan addaa miti. Yoo namni immoo jidduudhaan dhufe gara hojii deemnaa jechuudha. Burtukaan gurmoo bishaan namni dhugee maal jettee hin goggonne jechuudha. Akkuma biqiltuu bishaan dhabee sanatti jettee eeyya dhugaa dubbachuudhaaf bishaan namni dhunne akkuma bishaan biqiltuu bishaan dhabeetti goggogusan goggoga jechuu hin dandeenye. Maaliif seeliin tokkoon qaama keenya keessa jiru qaamni keenya guutuunsaa qaamni keessoo qaama keenya hundi isaanii seelirraa ijaarramanii seeliin immoo bishaan barbaada jiraachuudhaaf. Kanaafuu seeliin tokkoon isaa jiraachuudhaaf bishaan barbaada. Kanaafuu gaafa bishaan seeraan hin dhunne yookaan hamma guyyatti bishaan nu barbaachisu gaafa hin fayyadamne seeliin keenya tokkoon qaama keenya keessatti argamu du'aa deemaa jechuudha. Kun immoo jechuun yeroon booda akkuma biqiltuu bishaan dhabdee sanitti goggogaa deemaa jechuudha. Garuu inni sun mallattoo nutti agarsiisuu dhiisuu danda'a. Yeroodhuma san dafee dhukkuba garaagaraa nutti fiduu dhiisuu danda'a. Garuu yeroodhaan booda
akkuma seelonni qaama keenyaa keessa jiran hedduun isaanii miidhamaa deemanii booddee akkuma biqiltuun gaafa bishaan dhabde goggoddu ijaan arginu sanitti qaamni keenya illee akkasitti miidhamee seelonni baay'een miidhamuurraan rakkoon garaagaraa kanneen akka dadhabuu kalee, dadhabuu onnee, sombi miidhamuu, tiruu miidhamtuu fi kana fakkaatan nu mudachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu wal fakkaata dhugaadha. Garuu yeroo fudhachuu danda'a mallattoolee akkasii agarsiisuuf qaamni keenya jechuudha. Riitaa Daabaa mee furmaata dhiphinnaa natti himi Dr. Please jettee dhiphinni actually deebii sammuun keenya wantoota naannoo keenya yookaan immoo wanta haala keessa jiraannuuf deebii sammuun keenya kennuudha dhiphinni. Garuu dhiphinni kunis faayidaa mataa isaa qaba. Akkasumas immoo gaafa humnaa ol ta'e miidhaa garaagaraa sammuu keenya qaama keenya irraanis akkasumas nurraan gahuu danda'a jechuudha. Dhiphinni yeroo baay'ee gaafa wanta tokko fakkeenyaaf gaafa dhiphannu wantoota tokkodhaaf dafnee deebii akka argannu nu gargaaruu danda'a. Akkasumas immoo dafnee murtee wayii akka murteessinuuf nu gargaaruu danda'a. Garuu inni kun faayidaa akkuma qabutti ta'ee namni addunyaa kanarra jiru hundumtuu ni dhiphata. Garuu dhiphina saniif gaafa dhiphina san gara pozitiivitii jijjiire yookaan pozitiiv enerjiitti jijjiire dhiphina san fayyadamee wantoota naannoo isaa jiraniif yookaan wantoota naannoo isaatti mudataniif dhiphina san fayyadamee furmaata itti argachuu danda'a. Yaa ta'u malee dhiphina cadhisamee dhiphinaa fi yaaddoo hamaa ta'e yoo ta'e immoo dhiphinni sun rakkoo garaagaraa qaama keenya irraan geessisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu dhiphina hamaa yaaddoo garaagaraa akkasumas kan miidhaan nurraan geessisu san irraa of hambisuudhaaf wanti nurraa eegamu inni guddaan haga danda'amaa ta'een addunyaa kanarratti dhiphannee wanni finnu hin jiru kana of amansiisudha. Wanti hundumtuu nu jenneef odoo hin ta'in waan ta'uu qabaatuuf yeroo baay'ee ni ta'a. Kanaafuu kana of amansiisnee waan gochuu dandeenyu waan nurra eegamu gochuu waan hin dandeenye immoo itti dhiphachuu dhiisudha jechuudha. Garuu wanta gochuu dandeenyu odoo gochuu dandeenyu bakka anumaa jedhaniillee tuffachuun illee gaarii miti. Haga danda'amaa ta'een wanta nurraa eegamu gochaa wanta nurraa hin eegamne immoo dhiisudha jechuudha. Maaliif wanti nu yaaddachu sun namoota baay'ee addunyaa kanarra jiran hedduu ni yaaddessa. Garuu dandeettiin yaaddoo san irra ittiin aanan immoo namatti garaagarummaa qaba. Kanaafuu wanti nu yaaddessu sun nama birallee ni yaaddessa. Garuu namni biraa sun haala salphaadhaan tuffatee bira darbaa yookaan wanta gochuu qabu godhee itti dhiphachuun akka isarraan eeggamne of amansiisee bira darba jechuudha. Kanaafuu nullee jabinni keenya kan ittiin tilmaamamu wanta nu mudatu jireenya keessatti wanta nu mudatu itti dhiphachuu odoo hin ta'in ittis yoo dhiphannee jira ta'e itti dhiphannee wanta gochuu dandeenyu gochuudha malee itti dhiphannee wanta bu'aa hin finneef cadhisnee yaadda'uu humnaa ol dhiphachuu hanga inni balaa nurraan geessisu itti gahuu hin qabu siin jedha. Kanaafuu galatoomaa kanas siin jedha gaafii waa'ee dhiphina akkamitti ofirraa hir'isuu dandeenya kan jedhuu fi yeroo baay'ee namni gaafa dhiphate dhiphina san keessaa bahuudhaaf tokkoffaa akka amma jedhe kanatti of amansiisudha. Lammaffaa kophaatti yeroo baay'ee mediteeshin jedhama. Kophaa ta'anii waan nu dhiphisiisan gadi tarreessine tokkoon lakkoofsa isaanii 1, 2, 3, 4 jennee hunda isaanii barreessine maaliif nu dhiphisa? Dhiphina kana ani dhiphadheedhaaf maaliin fida? Furmaanni isaa maal ta'uu danda'a? Jennee furmaata isaa fuulduratti barreessine wanta furmaata keenya san haga danda'amaa ta'een 1, 2 jennee akkuma rakkoolee tarreessine san baasnu furmaata isaallee akkas goonee haga dandeenyu hojiirra oolchuudhaan siniin jedha. Wanta immoo gochuu hin dandeenye kan cadhisee nu dhiphisoo ta'e immoo inni guddaan nu dhiphannee uumaan akka hin finne of amansiisudha. San booda macaafa qulqulluus haa ta'u quraanas haa ta'u dubbisanii wantoota hafuura wajji wal qabatan sirbas ta'uu danda'a akkasumas faaruu gargaraa dhaggeeffachuun akka dhiphina keessaa baanu gochuu danda'a. Namoota baay'ee walitti dhiyaannu wajjinis mari'achuun rakkoo keenya kan nu dhiphise san nama baay'ee amannutti himachuunis hanga tokko rakkoo keenya san nama biraatti gaafa qooddanne yookaan sheer gaafa goone dhiphinni sun nurraa hir'achuu danda'a.
Kana gaafan jedhu garuu rakkoo keenya nama hargine hundatti himuu odoo hin ta'in nama selectively nama nu gargaaruu danda'a. Yaada gaarii ta'e nu kennuu danda'a. Yaada ijaaraa ta'e constructive idea warree jedhaman nu kennuu danda'a. Nama jennee amannutti himnee haala saniin dhiphina keessaa obbaasuu dandeenya. Inni guddaan garuu spiritually yookaan gama hafuuraatiin amantaa keenyaan amantaa hordofnuun waaqa keenya kadhachuu, waaqa keenyatti wanta nu dhiphisu san himachuu, yoommoyyuu abbaa hafuuraa qabna ta'e abbaa hafuuraa keenya mariisisuu fi hangana fakkaatan haala ittiin dhiphina keessaa baanu keessaa isaan muraasa jechuudha. Baay'eetu jiraachuu danda'a dhiphina keessaa haala ittiin bahuu dandeenyu. Inni guddaan garuu haala amma isiniin jedhe kanaan abbaa hafuuraa keenya mariisisuu, wantoota nu gammachiisan gochuu, kophaa teenyee waan nu dhiphisan tarreessine furmaata laannee wanta gochuu dandeenyu gochuu, waan hin dandeenye immoo dhiisuu guutumaan guutuutti. Nama baay'ee amannutti dhiphinaan waan nu dhiphisan wajjin sheer goone rakkoo keenya san wal qooddannee haga danda'amaa ta'een haala kanniiniin furmaata argachuu dandeenya isiniin jedha. Kanaafuu kanan siin jedha waa'ee dhiphinaa irratti guddaa galatoomna. Ashi Burtukaan Dajaneedha. Burtukaan Dajanee osoo naaf hin himin hin bahin dhugaa dhiifama wajjin dawaan saayinasii maalidha? Saayinasii jechuun jalqaba saayinasiin dhukkuba miti. Saayinasii jechuun wantoonni fuula keenya keessa jiran akkanatti akka fuula akkanaa akka qabaanu sheeppii fuulaa ammaa ni qabu kan yookaan immoo namni kamuyyuu fuulli isaa akkana ta'ee mul'atu wanti godhan saayinasii wantoonni jedhaman qaama fuula keenya keessatti boolla ta'anii boolla wannoodhaan marfaman lafeedhaan marfaman keessoon isaanii qilleensaan guutametu jiru. Saayinasiin kunillee cimdii ta'anii argamu fuula keenya keessatti. Kanaafuu wanta cimdii ta'an keessoon isaanii qilleensaan guutame fuula keenya irratti boolla lafeedhaan marfaman keessoon isaanii qilleensaan guutameedha. Saayinasii jechuun fuula keenya irra kan argamu kanniini. Kanaafuu saayinasiin kun yeroo tokko sababa garagaraatiin haala garagaraatiin miidhamuu danda'a. Infekshiniidhaan ta'uu danda'a, alerjii garagaraatiin ta'uu danda'a. Haala garagaraatiin gaafa miidhame wanti qilleensaan guutame kun deemee dhangala'aa garagaraatiin guutamuu danda'a. Gaafa san dhukkubbiin fuulaa namatti dhaga'amu, nama qofaasisuu, baay'ee nama hoosisuu, fuulli sagaleen nama jijjiiramu, wantoonni akkanaa kunniin mallattooleen kunniin uumamuu danda'u. Kanaafuu dawaan dhukkuba saayinasii yookaan saayinasaayitis jedhama yookaan qulqullufannaa saayinasii yeroo baay'ee wanta dhukkuba saayinasii kana fide yookaan dhibee saayinasii kana fide irratti hundaa'a jechuudha. Akkuma isiniin jedhe saayinasiin kan alerjii ta'uu danda'a, kan infekshinii garagaraatiin dhufe, infekshinii gaafa jedhu kan baakteeriyaa ta'uu danda'a, kan vaayirasii ta'uu danda'a, akkasumas immoo kan fangasiis ta'uu danda'a. Kanaafuu dhukkuba saayinasii san yookaan qulqullufannaa saayinasii kana maaltu fide kan jedhu san adda baasuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanan ta'u taanaan callisnee tokkoffaa saayinasiin dhukkubaa dawaa saayinasii jechuun qabdu. Dawaa dhukkuba saayinasii ta'uu qaba yookaan immoo dawaa qulqullufannaa saayinasii. Dawaan qulqullufannaa saayinasii kun immoo maalidhaa? Wanta saayinasii kana fide irratti yookaan qulqullufannaa saayinasii kana fide irratti hundaa'a jechuudha. Yoo alerjii ta'e wantoota farra alerjii ta'an yookaan immoo keessattuu wantoonni antaayistamiins qorichoonni jedhaman jiru isaantu gargaaruu danda'a. Yoo baakteeriyaadhaan dhufe ta'e immoo baakteeriyaan sun farri baakteeriyaa jira. Kanaafuu farra baakteeriyaa fudhachuu barbaachisaa. Yoo vaayirasiidhaan dhufe immoo farra vaayirasii fudhachuu barbaachisaa. Kanaafuu wanta saayinasii san fide irratti hundaa'a jechuudha. Yeroo baay'ee yaalli dhukkuba saayinasii. Kanaafuu haala kanaan sii deebisa jechuudha. Wanti biraa yaala isaatiin dabalatatti
akka waliigalaatitti dhukkuboota saayinasii garagaraatiif yookaan immoo kan alarjiis haa ta'u, kan baakteeriyaas haa ta'u, kan vaayirasiis haa ta'u, wantoonni akka waliigalaatitti nama dhukkuba saayinasii qabuuf wantoonni gorfaman tokko tokko jiru. Isaanillee wantoota ho'aa fayyadamuu. Wanta ho'aa gaafan jedhu shaayii ta'uu danda'a, shaayii zinjibilaa yookaan immoo qishireedhaan san ta'uu danda'a. Bishaan sirriitti dhuguu, keessattuu hunda caalaa bishaan sirriitti dhuguun kana durattillee dubbadheera. Bishaan gaafa dhunne akkuma manni keenya gaafa bishaan sirriitti qabnu manni keenya qulqulluu, uffanni qulqulleessuudhaaf nu salphatu, wanti nyaata itti nyaanne salphaan qulqulleessuuf nu salphatu san gaafa bishaan dhunne wantoonni qaamni keenya tokkoon isaanii salphumatti qulqullaa'u. Kanneen keessaa tokko saayinasiidha. Saayinasiin illee namni bishaan sirriitti gaafa dhuge, keessattuu ganama bishaan sirriitti dhuguun dhukkuba saayinasii kana yookaan immoo qulqulfannaa saayinasii kanaaf akka furmaatatti gargaaruu danda'a. Inni biraa bishaan hurkasaa ulachuunis baay'ee gargaara. Keessattuu hurka bishaanii galgala ulachuun baay'ee gargaara. Inni biraa nyaata fuduraaf kuduraa ta'an fayyadamuun hedduu gargaaru. Kunniin akka waliigalaatitti nama dhukkuba saayinasii qabuuf wantoota gorfamanidha jechuudha. Nyaata kuduraaf kuduraa gaafan jedhu nyaata keessatti qullubbii adii fayyadamu. Qullubbiin adii baay'ee gargaara. Zinjibila dheedhiis haa ta'u shaayittis dabalamee dhuguun baay'ee gargaara. Damma ganama fayyadamuun baay'ee gargaara. Kunniin akka waliigalaatitti namoota dhukkuba saayinasii qabaniif, saayinasiin sun kan kafa'e illee haa ta'u, tokko kan infekshinii garagaraatiin dhufe, kan baakteeriyaas haa ta'u, kan fangasiis haa ta'u, kan dhufu yoo ta'e wantoota kanneen gochuun dandeettii dhibee dandamachuu qaama keenyaa ol kaasuudhaan akkasumas haala salphaadhaan saayinasiin keenya akka qulqullaa'u gochuudhaan dhibee saayinasii irraa nu ittisuu danda'u siniin jedha. Inni biraa kan alarjiidhaan dhufu yoo ta'e immoo wantoota saayinasii san nutti kaasan fakkeenyaaf qorra ta'uu danda'a, haala qilleensaa baay'ee qorraa ta'e yookaan jiidhinsa qabu ta'uu danda'a, dhukkee garaagaraa ta'uu danda'a. Kanneen wanta alarjii nutti ta'uu danda'u immoo irraa of qusachuun baay'ee gargaaran siniin jedha. Kanaafuu waa'ee saayinasii irratti haga tokko na hubattanii todheen yaada kana jechuudha. Burtukaan. Gaaddisee caalchisaa asmii hoo jette. Waa'ee asmii immoo akka waliigalaatitti asmiin wantoota dhukkuboota ujummoolee qilleensaa huban keessaa isa tokkodha. Yeroo baay'ee asmiin sababa garagaraatiin namatti dhufuu danda'a. Isaan keessaa tokko yaala maatirraa namatti daddarbuu danda'a. Keessattuu abbaaf haati yookaan firri dhiigaa dhiyoon asmii qaba yoo ta'e asmiin kun sanyiidhaan namatti daddarbuu danda'a. Akkasumas namni iddoo garagaraatitti qaamni isaa alarjii wantoota garagaraatiif qabataanan namni sun asmiidhaaf saaxilamuu danda'a. Akka waliigalaatti gaafiin isheen gaafatte waa'ee yaala asmiiti. Yaalli asmii bakkee gurguddoo lamatti qoodama. Tokkoffaa mallattoo isaa to'achuudha. Inni lammaffaan immoo dhukkuba san to'achuu gara afaan Ingiliffaatitti gaafa finnu tokko symptom relief gochuudhaaf yookaan mallattoo dafanii relief gochuudhaaf irraa hambisuudhaaf. Inni lammaffaan immoo asthma controlling medication kan jedhaman jiru. Kanaafuu mallattoo gaafa namni asmaa dhukkubsatu namoonni dhukkuba asmii qaban mallattoolee garaagaraa agarsiisuu danda'u. Isaan keessaa qofaasisuun jira, hafuura adda kutuu dafanii argamsiisuun jira, laphee kana irratti walitti qabu yookaan immoo akka badaa cimmiddi nama godhee nama qabuun jira, sagalee akka waan fiissuu yookaan immoo sagalee akka ulullee gaafa arganan yookaan keessattuu gaafa hafuura gara alatti baasan sababa ujummoon qilleensaa yeroo baay'ee cufamuuf sagalee akka ulullee yookaan immoo sagalee akka nama fiiksuu sagaleen akkasii dhagamuu danda'a. Kunniin keessattuu mallattoon kun galgalaa fi gara barii irratti kan hammaatudha. Mallattooleen kunniin yoo jiraatan mallattoo kana dafaniitoo yaaluudha jechuudha. Kanaafuu symptom relief gochuudha jechuudha. Tokko yaala kana. Qorichoonni kunniin yeroo baay'ee
kan afuuffataman ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee afaaniin godhamee gaditti gaafa tuqan kan godhan jira. Qorichoonni haala saniin kennaman jiru. Qorichoonni kunniin shooppiidhaanis jiru, kiniiniidhaanis jiru, kan afuuffataniinis jiru. Haala kanniiniin namaa kennama jechuudha. Mallattoo san ittisuudhaaf mallattoo asmii kana. Inni biraa immoo dhukkuba asmii kana haga danda'amaa ta'een to'achuudhaaf, kontirool gochuuf. Isa kana immoo gochuudhaaf yeroo baay'ee inni kunis kan afuuffatan jira, kan liqimsan jira, shooppiidhaanis jira inni kunillee. Kanaafuu yeroo baay'ee isaan sunniin inhaled corticosteroid qorichoonni jedhaman jiru, oral corticosteroid kan jedhaman jiru, injectable corticosteroid kan jedhaman jiru. Akkasi qoqqoodamu. Anyways, waa'ee dhukkuba asmii irratti akka walii galaatetti kan mallattoo yeroo san namatti dhufu ittisuudhaaf kennaman jiru. Dabalataanis immoo akka dhukkubni sun to'atamu qorichoonni kennaman jiru. Yeroo baay'ee kan mallattoo sun yeroo mallattoon sun namatti dhufe kan fayyadamnu. Kan mooyyuu asmii san to'achuudhaaf namaa kennamu mooyyuu yeroo baay'ee guyyaa guyyaadhaan kan fudhatamudha. Yeroo baay'ee maaltu dogongorri jira gaafa dhukkuba asmii kana to'achuudhaaf qorichi namaa kennamu akkuma dhukkuba gaafa mallattoon namatti dhagamee sanitti fudhatu jechuudha. Qorichoota asmii to'achuudhaaf kennaman kanneen. Kuni garuu sirrii miti. Maaliif namni asmii qabu tokko kan mallattoon gaafa itti dhufe yookaan gaafa mallattoo namni sun agarsiise fayyadamu gaafa mallattoo agarsiise qofaadha. Yaa ta'u malee namni dhukkuba san to'achuudhaaf qorichoonni kennaman yeroo hundumaa konstantili fudhachuu qabu. Yoo addallee kutuun barbaachisa ta'e ogeessi fayyaa ilaalee ji'a ji'aan yookaan ji'a sadiin ilaalaa haalli asmaa sun to'atameera moo hin to'atamne kan jedhu irratti hundaa'a. Hamma isaa doozii isaa xiqqeessaa suuta dhiifamaa deema malee guyyuma tokko inni eegalu yookaan aga tokko eegalanii kan adda kutan yoo ta'e asmii to'achuun baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a jechuudha. Asmiin immoo salphatti to'atamuullee dhiisuu danda'a. Hanga dura jiru sanirraa parsantii 50 yoo kan hir'atee jiru ta'e yookaan immoo parsantii 50 yoo kan hammi dafee deddeebi'u hir'atee jira taanaan successful jedhama jechuudha. Yookaan milkaa'ee jira jechuudha to'annaan isaa. Kanaafuu itti fufama. Kanaan ammallee ji'a biraan fudhatama. Akkas jedhamee to'atamee seeraan to'atamee ogeessi fayyaa ilaalee to'atame taanaan suutaan qoricha to'achuudhaaf kennama san suuta adda kutaa itti fufamaa jechuudha. Dhumarratti hanga adda kutuutti illee ga'uu danda'ama jechuudha. Garuu to'atamuu qaba. Wanti guddaan asmii irratti beekamuu qabu asmii qorichi guutumaan guututti balleessu hin jiru yookaan guutumaan guututti fayyisuun hin danda'amu. Yookaan mallattoo hambisuudha. Mallattoon yoo jiraate mallattoo san dafanii yaaluudha. Akkasumas immoo yookaan akka asmiin sun dafee namatti hin dhufne to'achuudha jechuudha. Kanaan alatti guutumaan guututti asmii irraa fayyuun hin danda'amu. Dabalataanis akkuma kaawwanii akkuma dhukkuba saayinasiis haa ta'u dhukkuba biroo wantoonni haala jireenyaa keenya sirreeffachuun yookaan immoo lifestyle modification kan jedhamu kanneen akka wantoota asmii san nutti kaasan aara ta'uu danda'a, dhukkee garaagaraa ta'uu danda'a, awwaara ta'uu danda'a, daraaraa garaagaraa ta'uu danda'a, haala qilleensaa ta'uu danda'a. Wantoota kanneen irraa haga danda'amaa ta'een fagaachuu yookaan isa wajjin wal qunnamuu san xiqqeessuu haga danda'amaa ta'een jechuudha. Kana gaafan jedhu ulfaachuu danda'a keessattuu namoonni baadiyyaa dhukkee waliin, loon waliin, daraaraa waliin yeroo hunda waa wal arganiif haalli qilleensaa isaan rakkisuu danda'a. Guutumaan guututti wantoota sanirraa fagaachuun rakkisuu danda'a. Garuu haga danda'amaa ta'een wantoota asmii isaanii itti kaasu san adda baafatanii wantoota sanirraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa bishaan sirriitti dhuguun asmii irratti illee ni gargaara. Wantoota ho'aa ta'an kanneen akka shaayii zinjibillaan dhuguu. Kunniin akkuma kaawwanii irratti kana qofaaf odoo hin ta'in wantoota ujummoo dhukkuboota sirna ujummoolee hargansuu huban kamiifuu wantoonni kunniin ni gargaaru waan ta'eef wantoota akkasii gochuun dabalataan nyaata fuduraa fi kuduraa ta'an sirriitti nyaachuu. Nyaata yeroo hundumaa ho'aa nyaachuun fi hangana fakkaatan asmiis ta'ee dhukkuboota biraarraa salphumatti haga danda'amaa ta'een ittisuu fi akkasumas to'achuu irratti baay'ee gargaaru. Ulfaatina
dheerina keenya wajjin wal madaaluu kan wal bikku qabaachuu kana gaafan jedhu namni tokko dheeraa akka badaa ta'e baay'ee namni tokko gabaabaa ta'e akka badaa furdaa yoo ta'e namni kun body mass index yookaan immoo furdinni isaa dheerina isaa wajjin wal bikkuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu akka danda'amaa ta'e dheerinni isaa fi furdinni isaa kan wal bikku gochuun yookaan wal madaalchisuu kanallee sochii qaamaa gochuudhaan haala garaagaraatiin gochuun baay'ee gargaara. Yeroo baay'ee wanni asmii irratti maaltu jira namni asmii qabu sochii qaamaa gaafa godhu yookaan ispoortii gaafa hojjetu asmii isaa itti ka'uu danda'a. Garuu kanaaf jedhee asmiin natti kaasa sochii qaamaa gochuun asmii natti kaasa jedhee yeroo baay'ee ispoortii yookaan exercise induced asthma jedhama. Ispoortiin sochiin qaamaa asmii natti kaasa jedhee sochii qaamaa guutumaan guutuutti dhiisuu hin qabu. Maal gochuu qaba? Akkuma isiniin jedhe yaalli isaa mallattoo isaa kan to'atu hin jira isiniin jedheera. Kanaafuu wanta mallattoo isaa ittiin to'atu san kan afuufamus ta'uu danda'a, kiniinis ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee kan afuufamu san qabatee sochii qaamaa isaa hin godha. Yoo kan itti ka'u ta'e dafee afuufachuudhaan mallattoo yeroo san mudachuu danda'u to'achuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu namni asmii qabu gaafa ispoortii hojjetu yookaan sochii qaamaa gaafa hojjetu mallattoo isaa qorichoota mallattoo asmii ittiin to'atan aduu harkaa qabaachuu oduu harkaa dhabuu baatee ni filatamas ni jedha. Kanaafuu kanuma fakkaatu waa'een asmii. Seenaa Jesus Dr. Maaloo ani dhukkuba toonsilii na rakkisaa jira. Mana keessatti otoo mana yaalaa hin deemne mana keessatti fayyadamuu danda'u naaf himi jedha. Wanni asirratti beekamuu qabu toonsiliin yeroo baay'ee namni toonsilii kan jedhu huba qoonqoo kan asii gararraatu sana isinitti mul'atu dhiisuu danda'a. Ishee gararraatu sana odoo hin ta'in kan ishee gararraatu san garaamaa gamanatti argamtu tanaadha toonsilii kan jennuuni. Kanaafuu toonsiliin ishee huba qoonqoo gara gadiitti gadi rarraatee argamtu gamaa gamana argamtu tun gaafa dallantu dhukkuba toonsilii yookaan toonsilaayitis jenna. Isheen kunis baakteeriyaa infekshinii baakteeriyaatiin kan dhufte ta'uu danda'a, kan vaayirasiitiin kan dhufte ta'uu danda'a. Kanaafuu yaalli isheellee vaayirasiitu fide moo baakteeriyaatu fide kan jedhu irra hundaa jechuudha. Bacterial tonsillitis or viral tonsillitis jennee qoqqoonnaa. Yeroo baay'ee baakteeriyaatu fide yoo ta'e yaalli isaa mana yaalaa deemuudhaan farra baakteeriyaa fudhachuudhaan of yaaluu barbaachisaa yookaan immoo antibiyootiksii isa jedhamu jechuudha. Farra baakteeriyaa fudhachuu barbaachisaa. Vaayirasii yoo ta'e garuu kan vaayirasiidhaan dhufe yoo ta'e garuu ofuma isaatii guyyaa 2-3 booda kan nu dhiisudha jechuudha. Kamitti beekuu dandeenya kan vaayirasiidhaan dhufe immoo kan baakteeriyaadhaan dhufe kan jedhuuf immoo namoonni baakteeriyaan toonsilii isaanii miidhe yookaan immoo iyyuu qulqulfannaa toonsilii isaanii baakteeriyaan kan itti fide yoo ta'e ho'i qaama isaanii baay'ee ol ka'aa fedhii nyaataa guutumaan guutuutti hin qabanii isaan qofaasisuu danda'a. Gaafa qoonqoo isaanii ilaalan yookaan immoo iyyuu gaafa toonsilii isaanii ilaalan toonsiliin akkuma isiniin jedhe huba qoonqoo gamaa gamanatti argamtu tana isiniin jedheera. Ishee san gaafa ilaalan diimachuu qofarra darbee naannoo sanitti wanti adii ta'e ni mul'ata. Gaafa vaayirasii ta'e garuu ho'i jiru xiqqoodha. Fedhii nyaatas baay'ee miidhuu dhiisuu danda'a. Dabalataan naannoon toonsilii tun yookaan immoo toonsiliin tun baay'ee diimachuu malee wanti adii naannoo sanitti kan hin argamu. Dabalataanis vaayirasii waan ta'eef qaama keenya iddoo garaagaraa kanneen akka ija keenya diddiimachuu, gurra nu dhukkubsuu, hidhii keenya kana mammadeessuu danda'a. Maaliif vaayirasii yoo ta'e vaayirasiin iddoo baay'ee yeruma takka miidhuu danda'a waan ta'eef. Kanaafuyyuu mallattooleen kunniin yoo jiraatan vaayiraal
tonsilaayitisii yookaan kan vaayirasiidhaan dhufedha. Kan duratti isiniin jedhe kun immoo kan baakteeriyaadhaan dhufe yoo ta'e guyyaa baay'ee nurra tura. Lammaffaa ho'i isaallee ol ka'a. Ho'i qaamaa yookaan leedaan baay'ee ol ka'a. Fedhii nyaataa guutumaan guutuutti cufa. Naannoon tonsilii kun yookaan naannoon huba qoonqoo kun akka badaa addaata. Kunniin yoo jiraatan kan baakteeriyaadhaan dhufedha. Kanaafuu gaafa kana mana yaalaa deemuudhaan farra baakteeriyaa yookaan antibaayootiksii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee tonsilii kana tuffachuudhaan hin yaalamne taanaan rakkoo baay'eedhaaf yookaan xaxaalee baay'eedhaaf nu fiduu danda'a. Isaan keessaa tokkoffaan naannoo ritroofaranjaal abscess kan jedhamu jira. Naannoo kanatti malaan uumamuu danda'a. Qoonqoo duubatti yookaan immoo tonsilii duubatti malaan uumamuu danda'a. Hanga kalee miidhuu danda'a. Infekshiniin tonsilii fide sun yookaan baakteeriyaan tonsilii fide sun qaama keessa seenee kalee keenya hubuu danda'a. Onnee keenya miidhuu danda'a. Guutuu qaama keenyaa keessa tatamsa'uudhaan rakkoo hamaa yookaan seepsiisa jedhamuuf nu saaxiluu danda'a. Kanaafuu wantoonni kunniin rakkoo kanneen nurraan geessisuu waan danda'uuf haga danda'amaa ta'een kan baakteeriyaadhaan dhufe yoo ta'e yeroodhaan mana yaalaa deemuudhaan yaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Callisnee manatti wanta akkanaa godhaa gochuun xaxaalee kanniiniif saaxilamaa jechuudha waan ta'eef callisnee akkas hin jennu. Kan ammoo mana yaalaa deemuudhaan beekna waan ta'eef haga danda'amaa ta'een namni dhukkuba tonsilii qabu yeroo gabaabaa keessatti akkuma dhukkubsateen mana yaalaa deemee yaalamuun rakkoolee kan xaxaalee kanneen irraa of hambisuun salphumatti danda'ama jechuudha. Yeroo har'aa iddoo garaagaraati irratti kalee koo na dhukkuba kalee koo akkasuma godha onneen na dhukkuba jedhanii namni kan koompileen godhamu yookaan kan himatan akkasumas iddoo garaagaraatitti kan ittiin kadhatan kaleedhaan jedhanii kan makiinaa garaagaraatiin deemanii kadhatan kunniin yeroo daa'imummaa isaaniitti tonsilii sababa seeraan hin yaalamneef sababni inni guddaan jechuudha. Kanaafuu dhukkuba tonsilii tuffattanii bira darbuun qabdanii yeroodhaan mana yaalaa deemtanii baakteeriyaadhaan kan dhufe moo kan vaayirasiidhaan dhufe yaan jedhu ogeessi fayyaa egaa adda baafatee booda qorichi salphumaan namaa kennama. Qoricha kana seeraan fudhatanii guyyaa 10 odoo addan kutiin qoricha kana fudhatan taanaan guutumaan guutuutti to'achuun hin danda'ama. Garuu yeroo baay'ee tonsilii kana yaalamanii sababa garaagaraatiif irra deddeebi'ee namatti dhufuu danda'a. Tokko qorichi jalqaba namaa kenname sun isa sirrii yoo ta'uu baate. 2 qoricha namaaf kenname sirrii ta'e seeraan kan hin fudhanne yoo ta'e haala jedhameen haala ogeessi fayyaa jedheen hanga jedhameef saniif yoo kan seeraan hin fudhanne ta'e. Kunniin yoo jiraatan dhukkubni tonsilii kun irra deddeebi'ee namatti dhufuu danda'a. Inni sadaffaan tonsiliin nu qabe sun qorichi nuuf kenname sun qoricha nuuf kenname sanii wajjin wal baree jira yoo ta'e resistant yookaan antimicrobial resistance infectioniidhaan dhufe yoo ta'e gaafa san wantoonni kunniin yoo jiraatan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee namatti dhufuu danda'a yookaan immoo recurrent tonsillitis nu mudachuu danda'a. Kanaafuu haga danda'amaa ta'een kan hambisuudhaaf qoricha seeraan fudhachuu qabna. Hanga jedhamee fudhachuu qabna. Ogeessi fayyaallee sirriitti adda baasee qoricha nama saniif ta'u seeraan kennuufiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa kana jedhee kan vaayirasii immoo haaluma salphaadhaan odoo mana yaalaa isin deemin manumatti ofii gargaaruun ni danda'ama. Kunillee wanta ho'aa fayyadamuudhaan wanni baay'een wal fakkaata haala duratti isiniin jedhe saniini wantoota tonsilii, wantoota saayinasii fi akkasumas asmii wajjin wal fakkaatu wanta ho'aa fayyadamuu. Zinjibila itti alanshuu duwwaasaas ta'uu danda'a. Shaayittis goonee ta'uu danda'a. Zinjibila haala kamiinuu qabiyyee zinjibilaa waan qabu fayyadamuun baay'ee nu gargaara. Shoorbaa garaagaraa wanta ho'aa ta'e shoorbaas haa ta'u muuqiis haa ta'u shoorbaa fooniis haa ta'u isaan itti dhuguun baay'ee nu gargaara. Dabalataan bishaan sirriitti dhuguun baay'ee nu gargaara. Bishaan iddoo hin seenne hin jiru dhukkuba kamiirrattuu bishaan sirriitti dhuguun akka yaalatti jechuu hin danda'ama. Bishaan dhuguun dhukkuba kamiifuu akka ittisaatti gargaara. Kanaafuu bishaan sirriitti dhugaan isiniin jedha. Tonsiliidhaaf illee jechuu kooti. Inni biraa boqonnaa gahaa fudhachuu. Nyaata fuduraaf kuduraalee garaagaraa keessattuu kanneen akka muuzii wantoota vaayitaaminii caadhaan badhaadhan kanneen akka burtukaanaa, loomii, paappaayyaa, timaatimii kunniin vaayitaaminii caadhaan badhaadhan jedhamanii waan yaaddamaniif infekshinii garaagaraa yookaan immoo dandeettii dhibee dandamachuu qaama keenyaa waan dabalu jedhanii yaaddamuuf wantoota kanneen fayyadachuun baay'ee nu gargaaran siin jedha. Kanaafuu waa'ee dhukkuba tonsilii kanan siin jedha. Kanaafuu
Inni guddaan mana yaalaa deemanii qoricha seeraan fudhachuu. Qoricha bira odoo hin gahinuyyuu mana yaalaa deemanii toonsilii kana maaltu fide? Kan vaayirasiidhaan dhufe moo kan baakteeriyaadhaan dhufe kan jedhu adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa baakteeriyaadhaan dhufe ta'e adda baafame qoricha farra baakteeriyaa yookaan antibiyootiksii seeraan fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Yaalli isaa kan baakteeriyaa san ajjeesu yookaan baakteeriyaa san dhabamsiisuu fi mallattoolee san kan nutti firisu. Fakkeenyaaf dhukkubsaatii yookaan ho'a qaamaa guddaa qabna taanaan wantoonni ho'a san hir'isuudhaaf kennaman qorichoonni ni jiru. Isaan fayyadamuun baay'ee gargaaru. Qofaasoo qabna ta'e qofaasan wantoonni nurraa ittisan yookaan immoo qofaasan kan hambisan qorichoonni kennaman jiru. Kanaafuu haala saniin yaalamuun ni danda'ama siin jedha. Dabalataan immoo vaayirasii haa ta'u baakteeriyaa wantoota amma siin jedhe kanneen manatti wantoota ho'aa gochuu yeroo baay'ee bishaan soogidda qabu afaanitti naqatanii gargiliin yookaan akka godhanii tufuunis aga tokkoon gargaara jedhamee yaadama. Kanneen gochuu kanneenis siin jedha. Kanaafuu na hubattee jettee yaada. Gaafii keetis guddaa galatoomii. Yoommoo na hubanne yeroo biraatillee yoo gaafiin kun kan ka'u ta'e laayivii seennee gaafiin akkanaa hooka irra deebi'amee ka'u ta'e irra deebidee gaafii kana waan isinii deebisuuf haala garaagaraatiin haala adda ta'een immoo yeroo biraatti isinii deebisuu waan danda'uuf akkasiin na hubadhaa isiniin jedha. Guddaa galatooma. Adinuu erboo saayinasii nuuf himi jettee dhukkuba saayinasiif duratti ibsa kenneen jira. Kanaafuu toonsiliin maalidhaa ani amma dhufe? Toonsilii jechuun toonsiliin baay'ee maalidha beektu? Waa'ee toonsilii irratti waan tokko isinitti himuu barbaada. Toonsilii jechuun raayyaa ittisa biyyaa jechuu hin dandeenye. Raayyaan ittisa biyyaa maalidhaa? Keessattuu raayyaa ittisa biyyaa ta'e warroota daangaa eegan. Warroonni daangaa eegan maalidhaa? Yeroo baay'ee of kennanii biyya keessa jirtu san eeguudhaaf jecha of kennanii dabarsu. Toonsilii jechuun akkasiidha. Qaama keenya keessa jiran kanneen wantoota garaagaraa haala garaagaraatiin afaan keenya seenan gaafa naasa'u kana wantoonni baay'een ol seenu infekshinii garaagaraatitu qilleensa wajjin natti seenaa, dhukkeen garaagaraa wajjin baakteeriyaan garaagaraa natti seenaa. Gaafa natti seenan kan fuuldura dhaqee akkuma raayyaa ittisa biyyaa san kan fuuldura dhaabbatee too wantoota qilleensa wajjiniin dhukkee wajjiniin gara keessoo qaama keenyaatti seenan kan lolu narraa maalidhaa? Toonsiliidha. Toonsiliin kun immoo akkanatti odoo narraa lolu yeroo tokko odoo akkasitti dhukkuba garaagaraa narraa lolu odoo wantoota dhukkee wajjin wantoota baakteeriyaa yookaan infekshinii garaagaraa baakteeriyaa wajjin dhukkee wajjin qilleensa wajjin gara keessoo qaama keenyaatti seenuudhaaf jiran kana narraa lolu akkuma raayyaan ittisa biyyaa yeroo biyyi biraa biyya tokko weeraruudhaaf dhuftu raayyaa ittisa biyyaa rukutanii biyya san to'achuu danda'an yookaan harka kennachuu danda'u toonsiliin illee harka kennatee yeroo tokko dhukkubsachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu amma biyyi takka daangaan takka fakkeenyaaf hin godhiniiti Itoophiyaan Keeniyaa odoo weerarte Keeniyaan raayyaa ittisa biyyaa qabdi. Itoophiyaan gaafa dhattee rukuttu kallattiidhaan Naayiroobii miti kan rukuttu. Raayyaa ittisa biyyaa daangaa Keeniyaa eegan sani kan rukuttu. Gaafa raayyaa ittisa biyyaa san rukuttu san gaafa san toonsiliin immoo baakteeriyaa wajjin wal rukuta jechuudha. Wal lola jechuudha. Gaafa Itoophiyaan Keeniyaa rukuttee too raayyaa ittisa biyyaa cabsitee too Keeniyaatti seentu san raayyaan ittisa biyya Keeniyaa harka kennatee jira jechuudha. Akkuma san gaafa baakteeriyaan garaagaraa illee toonsilii keenya rukutu san jalqaba hin lolti toonsiliin keenya gaafa humni itti hamaatu yookaan immoo baakteeriyaan kun humnaan irra caalu harka kennata jechuudha toonsiliin. Gaafa san toonsiliin dhukkubsatee jira yookaan immoo harka kennatee jira yookaan immoo kurkulfatee jira jenna jechuudha. Kanaafuu dhukkuba toonsilii jechuun haala kanaan ibsama. This is all. Kanaafuu raayyaan ittisa biyyaa sirna ujummoo qilleensaa keenya maalidhaa? Toonsiliidha jechuudha. Kanaafuu
Toonsilii waan qallaalii miti. Toonsilii kanaaf hin murinaa jenna. Toonsilii kanaaf cal'istanii too hin xuusisinaa jenna. Amma yeroo baay'ee toonsilii naa xuuxanii jedhu. Amma yeroo baay'ee hin dhufu dhukkubsattoonni garaagaraa yookaan daa'imman toonsilii dhukkubsatanii ni fidu. Toonsilii akkanatti ogeessa aadaa bira deemee akkanatti naa xuuxanii akkanatti xuusisee jedhu morma kanaa itti galchanii xuuxuuf gara walitti dhufeenya asiin xuuxuu mooyyuu anumaan itti mul'anne akkasitti xuuxameefillee namni fayyeefillee hin jiru. Yaa ta'u malee yeroo tokko tokko xuuxanii yeroon itti fayyu jira. Gaafa san kan fayye xuuxanii fayye odoo hin ta'in durumaayyuu toonsilii san kan fide vaayirasii ture. Vaayirasii yoo ta'e mooyyuu yaala hin barbaachisu ofuma isaatu fayyuu danda'a isiniin jedheen jira. Kanaafuu kan dura dhukkubseeyyuu vaayirasii ture gaafa xuuxan walirra oolee ni fayyaa. Gaafa san xuuxanii fayyanii yookaan xuuxamee daa'ima koo xuusisee naa xuuxanii tan fayyee jedhanii haasa'u. That is waan warra misinformeeshinii haala sanii babal'isachuudha. Kanaafuu toonsiliin xuuxamee too fayyu tokkuma hin jiru. Tasuma hin jiru. Kanaafuu daa'ima teessan hin xuusisinaa isiniin jedha. Duraan isiniif fakkaachuu danda'a. Xuusisuu yoo jennu amma anamma yeroo baay'ee gaafan yaalu na mudata. Akkana toonsilii xuusiseen ture mana yaalaa geessee itti furuu dinnaan ogeettii naannoo jirtu geessee naa xuuxxee itti wayyaa'ee ture garuu ittuma deebi'ee jedhu. Durumaayyuu toonsiliin xuuxamee fayyan jiruun isiniin jedha. Kanaafuu daa'ima keessan hin xuusisinaa. Inni lammaffaan immoo toonsilii hin mursiisina. Toonsiliin akkuma isiniin jedhe raayyaa ittisa biyyaa qaama keenyaati. Raayyaan ittisa biyyaa qaama keenyaa murame taanan immooyyuu infekshiniin garaagaraa dhukkeen garaagaraa haaluma salphaadhaan qaama keenya seenee dhiibbaa yookaan miidhaa nurraan geessisuu danda'a. Kanaafuyyuu toonsiliin illee muramuun dirqama yoo ta'e fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaa yeroo itti kaasuun dirqama ta'u ni jira. Yeroo dirqama itti ta'u jechuudha. Kanaafuyyuu raayyaa ittisa biyyaa itti kaasuun dirqama yeroo itti ta'e sanittu biyyi tokko raayyaa ittisa biyyaa kaasuu dandeessi. Toonsiliin yeroo itti dirqama muramuu qabdu jirti yeroo tokko. Kanaafuyyuu toonsilii haala saniin yeroo itti murtiifamu san irra yoo ga'e qofa isayyuu ogeessi fayyaa ilaalee yoo muramee fi muramuu dhiisuu jedhee wal bira qabsiisee benefit risk ratio isaa egaa wal bira madaalchisee booda haala saniin murama jechuudha. Kanaafuu toonsilii illee cadhistanii sin mursiisinaa akkasumas immoo iyyuu toonsilii cadhistanii sin mursiisinaa dabalataanis toonsilii hin xuusisinaa isiniin jedhe. Toonsilii gaafa mursiistan tokkoffaa raayyaa ittisa biyyaa kaastanii lammaffaa immoo infekshinii garaagaraatiif ofuma keessanii of saaxiltanii maaliif gaafa muramu san wanti ittiin muramu sun dhiigaa dhiigni sun immoo wanta garaagaraatiif nama saaxilaa gaafa san wantoonni dhibeen kanneen akka hepataayitisii yookaan dhibeen tiruu vaayirasii tiruu dhibee HIV dhibeen haala garaagaraatiin tuttuqqii dhiigaatiin daddarban hedduu waan jiraniif wantoota sansaniif daa'ima keessan saaxiltu waan ta'eef haga danda'amaa ta'eef daa'imman keessan toonsilii hin xuusisinaa. Guddaa galatoomaa. Waa'ee funuuna funyaanii dubbadhu please jedhe boonee. Funuunni funyaanii wantoonni funuuna funyaanii fidan hedduutu jiru. Isaan sunis local cause yookaan wantoota naannoo funyaanii jiranii fi hunduma naannoo funyaanii keenya jiranii fi akkasumas immoo systemic yookaan wanta rakkoo qaamaa ta'uu danda'a. Rakkoo keessoo qaamaa. Kanaafuu yaalli isaallee rakkoo sana irratti hundaa'a jechuudha. Lookal keezidha moo yookaan rakkoo naannoo saniiti moo rakkoo naannoo funyaanii jiruudha moo rakkoo siistemik yookaan rakkoo qaamaa. Siistemik gaafa jedhamu rakkoo qaamaa gaafa isiniin jedhu rakkoo tiruu ta'uu danda'a, rakkoo sirna dhiigaa ta'uu danda'a, rakkoo garagaraatiitu jiru wantoonni funuuna fiduu danda'an. Lookaal yookaan rakkoo funyaanii yoo jennu mooyyuu funyaan keenya keessa ujummooleen dhiigaa baay'ee xixiqqoo ta'anii fi salphumatti miidhamuu danda'an jiru dilikeetorri ta'an jechuudha. Kanaafuu funyaan keenya haala garagaraatiin miidhaan gaafa irra ga'e kunis miidhaaf alaa irra ga'e ta'uu danda'a. Dhiibbaan keessaa gadi dabaluudhaan ujummoo dhiigaa qaama keenya keessa jiru ujummoo dhiigaa funyaan keenya keessa jiru kan tarsaasu yookaan kan miidhuu jiraate haala saniin miidhamuu danda'a. Gaafa kanaaf namni tokko funaanuu danda'a jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan isaaniillee yeroo baay'ee funyaan tokko qofa gaafa ta'e lookaal keessa yookaan rakkoo funyaan keessatti jenna yeroo baay'ee funyaan tokko gaafa ta'e. Funyaan lama gaafa ta'e garuu
rakkoo funyaan keessaas ta'uu danda'a. Garuu irra caalaa yookaan harki caalaan rakkoo qaama biroo funyaanii ala ta'e kan keessaa katiruu ta'uu danda'a. Rakkoo dhiigaa ta'uu danda'a. Rakkoo garagaraatti wantoonni fidanii isaan ta'uu danda'a. Garuu yeroo baay'ee kana kan adda baafamu ogeessa fayyaati. Yaa dirqama funyaan tokko gaafa ta'e rakkoo lookal keezii yookaan rakkoo funyaanii qofa wanti jennu hin jiru. Gaafa lama ta'e illee immoo rakkoon kun siistamikii yookaan rakkoo qaama biraati inni jennu hin jiru. Kanaafuu yeroo baay'ee wanti hunda caalaa godhamuu qabu gaafa funyaan nama funuunu akkasitti lafeen funyaanii jira. Lafee funyaanii kanatti ol qabdee duubatti akkanatti odoo ta'e afootti akkanatti jaddee lafee kanatti ol rakkisnee akkanatti jechuu qabda. Haga daqiiqaa 20 keessatti dhiigni kun hin dhaabbatu taanaan dafnee mana yaalaa deemuu qabna jechuudha. Tantamaan kan dhaabbatu taanaan garuu homaa nama yaachisu jechuudha. Kanaafuu kana jechuudha. Ittisni isaa immoo maalidha kan jedhuufi inni jalqabaa wantoota ujummoolee dhiigaa funyaan keenya keessa jiran miidhuu danda'an salphatti miidhuu danda'an gochuu hin qabnu. Tokkoffaa furrii sirriitti jennee sirriitti humnaa fudhachuu hin qabnu. Lammaffaa gaafa qofaan nu qabe sirriitti humnaa olattiffachuu hin qabnu. Sadaffaa funyaan keenya harka keenya keessa galchinee furriin goggogee jira yoo ta'e furrii san keessaa baasuu hin qabnu. Shanaffaa harka keenya keessa galchinee funyaan keenya humnaa ol goroggoruu hin qabnu. Miidhaan haala garagaraa booksiidhaanis haa ta'u wanna garagaraatiin akka nurra hin geenye funyaan keenya of eeggannoo gochuu. Kunniin ittisa keessaa isa tokko jechuudha. Yoo siistamikii ta'e immoo keessattuu ijji keenya kan boora ta'u funyaan keenya qofa odoo hin ta'in hidhii iddiddiin yookaan jinjiibaan jedhamu kun iddiddiin ilkaanii kun kan cadhisee dhiigoo ta'e iddoo biraatillee cadhisee kan nu dhiigoo ta'e mallattoon kunniin jiraatanii funyaanis kan nu funuunoo ta'e immoo rakkoo biraa yookaan siistamikii ta'uu danda'a. Keessattuu ijji kan boora ta'u qaamni keenya yeroo tokko tokko boora ka ta'u yoo ta'e rakkoo tiruu ta'uu danda'a. Waan qulqullifannaa tiruu miidhamuu tiruu ta'uu danda'a. Kanniin ta'uu waan danda'u gaafa san immoo mana yaalaa deemuudhaan ogeessa fayyaa mariisisnee qorannoon garaagaraa eeganuu godhamee booda qorannoo san irratti hundaa'ee wanta funuunni fide sun maali kan jedhu egaa adda ba'ee booda haala saniin yaalama jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoo lookal keezii yoo ta'e funyaanoo nama funuune haga danda'amaa ta'een akkanatti turuu qabna isiniin jedheen jira. Yeroo masan dafnee ilkaa funyaan keenya keessa seesisnee dhiignis goggogee jira ta'e baasuu hin qabnu. Inni biraa kanaanoo dhiisuu baate immoo mana yaalaa deemnee qorichoonni nu kennaman jiru, marfeedhaan kan kennaman jiru, wannootti godhamee xixii yookaan jirbiitti godhamee funyaan keessatti akka godhamu wanti godhamu jiru. Kanaafuu kunniin waan jiruuf wanta nama sodaachisu hin qabu. Mana yaalaa deemuudhaan qoricha sanniin fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Amma an callisee qorichi sun kana odoon isiniin jedhe tokkoffaa isiniifis gaarii miti. Kanaaf qorichi hin himamu yeroo baay'ee qorichi wanti godhamu qorichi namaaf godhamu funyaanitti godhama. Qorichi sun maal akka ta'e nama himuun gaarii miti. Ogeessatu beeka waan ta'eef isin ogeessa miti waan taataniif kanaafuu funyaanitti jirbiitti godhamee yookaan xixii godhamee funyaan keessa akkas godhama. Daqiiqaa muraasa jedhanii akka ol xuuxamuun godhama. Kazaan qaxxi godhee dhaaba jechuudha. Kazaan marfeen kennamus hin jira yookaan limmoon kennamus hin jira. Kanaafuu haala kanaan salphumatti yaalamuu danda'a jechuudha. Funuunni saasoon yeroo baay'ee fiilmii garaagaraa irratti namni tokko funuune taanan bakka kaanserii sammuutii kaanserii akkasii jedhama. Garuu wanti asirratti beekuu qabdan kaanseriin dhiiguun yookaan funuunuun mallattoo kaanserii yeroo baay'ee mallattoo kaanserii carraan ta'uu isaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Funuunni mallattoo kaanserii yeroo hundallee mallattoo kaanserii miti jechuu hin dandeenyu. Garuu namni tokko funuuneedhaaf callisnee waa'ee kaanserii yaaduu hin qabne jechuudha. Namni tokko waan funyaan isa funuuneef carraan namni tokko gaafa isa funuune wanti sun kaanserii ta'u carraansaa baay'ee xiqqoodha. Kanaafuu kana baay'ee yaadduu hin qabdanii yoo isin funuuna ta'e callistaniituma bakka wayinee
kaansariin qaba jechuudha urumii kanaan godhadhe jechuudha jettanii akka hin dhiphisne isiniin jedha. Kanas isiniin jedha. Galatooma guyyaa irraa asumarra xumuruuf deemna. Amma anis haga ammaatti galata rabbii namni hin jiru. Kanaafuu ammaanillee fataa dheerra jechuudha. Thankis doctor jettee galatoomi boonee. Ashi Samiyyee Hasan yaa doktor manni yaalaa dhibee inaaffaa itti yaalaman jira gaafii koo deebisi maaloo jedha. Ishee gaafii tana deebisee haa xumuru. Inaaffaan gosa lamatu jira actually inaaffaa gaarii fi inaaffaa badaa jennee bakka lamatti qoonna. Inaaffaa gaariin yeroo baay'ee faayidaa qaba jechuun namni walitti inaafu taanaan competition hin jiru jechuudha yookaan immoo wal dorgommiin hin jiru jechuudha. Kanaafuu namni walitti inaafuun gaariidha. Garuu sadarkaan inaaffaa sun hagamitti kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Callisneetuma kan ofitti kan inaafnu yoo ta'e inaaffaan keenya sun negatiivii yoo ta'e negatiiv enerjii qaba yoo ta'e hamaa yaanna yoo ta'e that is very dangerous. Nullee miidhaa nama san irrattis miidhaa hamaa yookaan wanna hin taane akka yaannu nu gochuu danda'a. Kanaafuu inaaffaa kana haga danda'amaa ta'e liimiit gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu inaaffaa gaarii yoo ta'e inaaffaa akkuma isiniin jedha gosa lama jira inaaffaa gaarii fi inaaffaa hamaa. Inaaffaan gaariin wal jijjiiruudhaaf namni tokko kallattii badaarra deemaa jira yoo ta'e namni tokko kallattii sirriitti akka deemuuf namni sun kallattii inni irra deemu sanitti inaafna taanaan inaaffaan sun just wanta nu gargaaru yoo ta'e haala inni itti deemu san positiivlii fudhanneetu bakka irraa barachuu gaafan kana jedhu inaaffaa positiivii gaafan jedhu nama sanirraa waan garagaraa waan gaarii fudhachuu waan gaarii irraa barachuudhaaf itti inaafuun kun waan gaariidha yookaan immoo nullee kallattii sirriirra akka deemnuuf nu gargaaruu danda'a. Kuni isa positiif isa jennudha jechuudha. Inni biraa immoo kan inaaffaa badaa yookaan isa hamaa jedhamu invaayines kan jedhamu immoo yookaan immoo yeroo baay'ee miqqanyinnat kan jedhamu afaan amaariffaatiin inni sun immoo hamaa yaadu jechuun namaaf ofii keenyaallee negatiiviidhaan of guunnee tokko fagoo akka hin deemne nu godha. Lammaffaa nama biraallee gufuu akka itti taanu nu gochuu danda'a jechuudha. Inni negatiiviin kun jechuudha. Kanaafuu haga danda'amaa ta'een inaaffaa isa hamaa san hir'isuu qabna jechuudha. Namatti hamaa yaaduu hin qabnu jechuudha. Maaliif namatti hamaa gaafa yaadnu ofuma keenyaa of miinaa deemna. Tokkoffaa rabbi biratti illee waan jaalatamu miti. Lammaffaa ofuma keenya iyyuu waan fagoo deemnu nutti fakkaata malee achumatti nu cunqursaa baay'ee odoo hin deemin. Kanaafuu isa san of keessaa hambisuudhaan sammuu qulqulluu qabaachuun baay'ee nu gargaara jechuudha. Kanaafuu negatiivili akkasitti inaafuu hin qabnu isiniin jedha. Inaaffaa isa pozitiivii kana keessatti immoo tokko jira. Yeroo baay'ee nama jaalatan tokko namni hunduu dhabuu hin barbaadu, sheer gochuu hin barbaadu. Amma ani nama hin jaaladhu tokko keessattuu saala faallaa yoo ta'e namni biraa akka na wajjin sheer godhu hin barbaadu nama sana. Akka sheer hin gooneef immoo keessi koo bakka waa wayiitu natti dhaga'ama. Inni sun inaaffaa pozitiiviidha yeroo baay'ee. Jechuun akka badaa humnaa ol odoo hin godhin haga danda'amaa ta'e xiqqeessine namni sun akka nu jalaa sheer hin taane yookaan akka nu jalaa hin qooddamne keenya qofa akka ta'u bakka wanta nama san dhabuu waan hin barbaanneef keenya qofa akka ta'u waan hin barbaanneef gaafa san nama sanitti wanna inni godhu keessattuu wanti inni godhu nu dhabsiisuu danda'a. Nama san akka namni biraa sheeru godhu gochuu danda'a jennee wanta yaannu san woo godhu itti aaruu dandeenya, itti anaafuu dandeenya. Kun immoo
yoo daangaadhaan ta'e waliin mari'atanii furuun hin danda'ama. An akkanaa sittan inaafaa. Sababni sitti inaafuuf immoo iyyuu akka nama biraa akkan sin dhabneefini kiyya qofa akka taatuun barbaada. Nama biraa wajjin akka naalaa qooddamtu hin barbaadu. Kanaafin sitti inaafa malee badaa yaadee miti. Kanaafini jedhanii waliin mari'atanii furuun ni danda'ama jechuudha. Wantoota inaafaa akkasii. Yaa ta'u malee yeroo hunda callisaniituma kan itti inaafan. Nyaata inni itti nyaatullee bakka wanti hundi kan nu dhiphisoo ta'e immoo sun immoo sadarkaansaa hamaa ta'a jechuudha. Kanaafuu inaaffaa haala duratti jedhe saniin bakka gurguddoo lamatti qoonnaa inaaffaa gaarii fi inaaffaa hamaa. Inaaffaa hariiroo irratti jiru immoo yookaan immoo rileeshinshiip irra jiru immoo sadarkaadhaan qoonna. Namni hunduu nama jaalatu irratti inaafuun isaan oolu pozitiivili. Garuu sadarkaan isaa wal caala. Sadarkaan inni salphaani namni hundumtuu nama jaalatu tokko dhabuun barbaadu. Keessi isaa hin sassataa. Keessi isaa bakka yeroo hundumaa nama saniif akka dhabne hin barbaadu. Kanaafuu akka dhabu waan hin barbaanneef dhabuu waan hin barbaannuuf wanta namni sun wanta nama san dhabsiisuu danda'a jedhee shakku hundumaa akka namni sun hin goone barbaada jechuudha. Gaafa san maaltu nama san mudata inaaffaa irratti mul'achaa deema jechuudha. Kun immoo sadarkaan isaa hamaa yoo ta'e wanti inni godhu hundumtuu kan nu aarsoo ta'e bakka unlimited yoo ta'e inni sun severe ta'a jechuudha. Hammaachaa deema jechuudha inaaffaan sun. Gaafa san walitti bu'iinsa fidaa, hariiroo nama baay'ee jeequu danda'a, rakkoo garaagaraatiif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaafuu inaaffaa haala kanaan qoqqoodama. Inaaffaa akkamitti yaaluun danda'ama kan jedhuuf immoo inaaffaan rakkoolee xiinsammuu keessaa isa tokkodha. Kanaafuu ogeessi xiinsammuu jira yookaan saakaatirist kan jedhamu jira. Gaafa kan ogeessi xiinsammuu kun nama kana haala garaagaraa jedhee yaaluu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee namni maal yaada? Yaala gaafa jedhan qoricha yookaan marfee nama ajajamu qofatti fakkaachuu danda'a. That is not. Marfee yookaan limmoo yookaan kiniinii yookaan immoo shurooppii miti yaala jechuun. Yaala jechuun inaaffaa sun maal akka ta'e namni sun inaaffaa akka jiru. Inaaffaan immoo gaarii akka hin taane itti himanii amansiisuun yaala tokkodha. Kanaafuu inaaffaan yaala hin qabu kan jedhu soba. Wanti yaala hin qabne hin jiru. Maaliif yaala jechuun non pharmacological and pharmacological jedhamee bakka lamatti qoodama. Non pharmacological kan jedhamu wantoota garaagaraatiin reassuraansii yookaan wanti sun jiraachuu isaatu namatti himuun yaala tokko non pharmacological keessaa haala jireenyaa fooyyeffachuu. Kunniin non pharmacological treatment jedhama. Pharmacological kan jedhamu immoo yaalli qorichi kan kennamu jechuudha. Qorichi kunis akkuma isin jedhe kiniidhaan, marfeedhaan yookaan limmoodhaan shirooppiidhaan ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan kan finxiinxaadhaan seenu ta'uu danda'a. Kanaafuu wanti yaala hin qabne hin jiru. Inaaffanis yaala ni qaba. Yaalli isaas immoo haala amma isiniin jedhe kana kan humna amma isiniin hime kunuu yaala akkana beekanii too reassuruuf gochuun. Dabalataan immoo kana caalaa ogeessi xiinsammuu yookaan immoo ogeessi saakaatirii kan jedhamu jiru, saakaatiristii kan jedhamu jiru. Kanaafuu isaan sirriitti yaalu jechuudha. Kanaafuu yaala ni qaba. Yaalli isaas haala amma isiniin jedhe kanaanii galatoomii Sumayyaatillee. Amma gargar ba'uuti nagaa ta'a. Ishii boontuu galatoomi. Ishii tole. Hayyee atillee galatoomi dammu. Bye bye. Nagaatti fayyaa ta'a.